Maashaallah Arabiyaa Majlisii obboleettii teennaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana minxaafii maachii ta'ee abbaa mitirii tokko tokkootiin kan murame jechuudha. Namoonni barbaadan keessan dubbisuun irraanfatinaa meeshaan kun waabee deema jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah isin jedhee jira obboleettii teennaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Washama harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha harallee Arabiyaa Majlisii obboleettiin teennaa haadhaa fi abbaa ofiitiif kennaa qopheessite qabadhee isin dhufee jira. Akkuma isin argitan kana maashaallah namoonni barbaadan maatii keessaniif kennaa ta'e akkasuma ofii keessaniif namni barbaadan keessan dubbisuu hin irraanfatina isin jedha. Arabiyaa Majlisiin kun abbaa soddomaati. Garuu akkaataan inni itti mummurame mitira tokko tokko murame jechuudha. Mitira tokko tokkoon mitiriin takkattiin birrii 9,000 namoonni barbaadan keessan dubbisaa isin jedha. Garuu boondiitiin orijinaalii miti dhugaa isinitti hima. Namoonni boondiitii orijinaalii kwaalitii barbaadan illee akkasuma immoo akkana kana feetanillee keessaan dubbisaa isin jedha. Arabiyaa Majlisiin kun mitiriin isaa mitirii 6 akkuma isin argitan kana akkasuma teebilii ofuma ofiitu ofirraa qaba jechuudha. Teebilii isaa gatii isaa kophaatti miti kafaltan ofirraa qaba. Akkaataa minxaafeffama isaa jalachi seenee hin jiru malee minxaafiin kun baay'ee guddaadha jechuudha. Minxaafiin kun akkuma isin argitan kana mitira 4 hangam akka tirfii irraa hafe argitanii garasitti achi tirfii baay'ee irraa hafee jira. Minxaafii turkiitii minxaafii bareedduu orijinaalii jechuudha. Namoonni barbaadan bitadhaa isin jira. Karariin Arabiyaa Majlisii kana akkana fakkaata. Mitira tokko tokko murame jechuudha. Akkuma isin argitan kana koornarii mitichatu mitira 2 malee guutuun isaa mitira tokko tokko mummuramee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana teebiliin isaallee kanaan jira. Namni barbaadan koottaatii bitadhaa isin jira. Akkasuma immoo maatii keessaniif illee kennaa yoo barbaadani baay'ee bareedaadha jechuudha. Uummata akka waan irraa salphattanii miti. Namni barbaadan ajajadhaa mitira 6 ta'ee achi ol ta'ee hanga feetan teebilii waliin isinii kennama. Akkasuma immoo minxaafii turkiitii qumatiin isaa mitira 4 bal'inni isaa mitira 2 jechuudha. Karariin isaa kararii isin Arabiyaa Majlisii wal isinii fakkaatu jechuudha argitanii. Kararii Arabiyaa Majlisiidhaan maachii godhu jechuudha. Isin kararii barbaadaniin bitachuu hin dandeettanii garuu isa kanaan Arabiyaa Majlisii kanaan maachii gochuu jecha kararii diimaa kana godhe. Inni illee qumatiin isaa mitira 4 bal'inni isaa mitira 2 isin jedhee jira. Gatiin isaa birrii 9,000 fi 500 amma 10,000 galteerti. Namoonni barbaadan bitadhaa isin jedha. Hedduu bareedduudha jechuudha. Isin kunniin illee baay'ee bareeda. Namoonni barbaadan ajajadhaa isin jedha. Warri meeshaa nu biraa qabdanii meeshaan keessaan waluma duraa duubaan isin baa obsannu eeggadhaa isin jedha. Namoonni ajajachuu barbaadan koottaatii ajajadhaa isin jedha. Meeshaa babbareedaa tuyyuu isiniif baha waan ta'eef warroonni viidiyoo nu waraabe jettan viidiyoon amma sa'aatiin kun ganna viidiyoo waraabuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Rooba erga gabbaasanii booda roobni namatti dhiiqaa sanitti roobuu danda'a waan ta'eef sababa saniif duumessa waan ta'eef namaan amansiisuu sababa saniif jechuudha. Warroonni meeshaan keessan viidiyoo isin waraabni akkasuma immoo majlisa kana ilaaluu feetan kinooti jechuudha. Maashaallah majlisa bareedaadha jechuudha. Namoonni barbaadanii ajajadhaa isin jedha. Boondiidiin isa boondiidii kwaalitii miti boondiidii miti jedhee isin himee jira. Namni Arabiyaa Majlisii boondiidii tokkoffaa barbaadanii abbaan 30 saayiziin isaa jechuudha. Titinasiin isaa lafarraa ol dheeratu akkanatti abbaa 30 yoo ta'e mitiriin tokkochi birrii 14,000 kuni garuu orijinaalii miti isin jedhee jira. Mitiriin takkattiin birrii 9,000 garaagarummaa mitirii tokko irratti birrii 5,000 jechuudha. Garuu firaashii namoonni dalasiifachuu heddanii firaashii irra isa kana isin wayyaa haadhaaf abbaa keessanillee firaashii namni bituu heddanii firaashii irra osoo kana bittan irra bareeda. Qalbiin isaaniillee kanatti irra gammaddee akkasuma mana bareechisuu irratti illee firaashii irra kana wayya jechuudha. Sun fedha keessanii garuuyyuu namni firaashii bitattanii firaashii irra osoo isa kana bitattanii irra bareeda isin jedha. Gatiin isaallee wanta qannasuuf jecha Arabiyaa Majlisii kaawwan irraa mitiriin takkattiin garaagarummaa birrii 5,000 jechuudha. Mitirii 6 irratti garaagarummaa hedduu qaba. Teebilii osoo addatti hin bitna jettanii birrii 7,000 teebiliin illee wajjin bahaa waan ta'eef baay'ee isiniif chaansiidha jechuudha. Walumaa galatti Arabiyaa Majlisiin kennaarraa akkana fakkaata. Kennaan obboleettiin teennaa haadhaa fi abbaa ofiitti qopheessite akkuma isin argitan kana jira. Namoonni barbaadan keessan dubbisaa eessa jirtaa warri jettan bootuma hundumaayyuu jira jechuudha. Kana jechuun bootaan hunda waan geessinuuf onlaayinii waan ta'eef bootuma hunda geessina jechuudha. Bootaa hunda geessina bootuma hunda waan geessinuuf jecha bootuma hundaayyuu hin jirra jechuudha.
namoonni keessattuu gara kiyyatti naannoo kanatti dhihoo taatan mashaallaa carra qabeeyyiidha. Ani ka jiru Shashamanneedha jechuudha. Garuu naannoo Oromiyaa isin barbaadan hundumaayyuu isiniif geessina jechuudha. Biyya fagoo akka Wallaggaa, Jimmaa, Harargee maalii kanneen osoo hin taane biyya kaawwan hundumaa isinii geessina. Warroonni biyya sanniin jirtan ammoo carraa keessan jechuudha. Akkana fakkaata walumaa galatti Arabiyaa Majlisiin kennaarra. Namni ajamtaan keessan na dubbisaa lakkoofsa bilbilaa kiyya Duwwaa 9 72 Duwwaa 25 yeroo hundumaa isiniif maxxansa. Garuu koomentii irratti lakkoofsa bilbilaa jettanii namoonni lakkoofsa bilbilaa jettan yeroo hundaa hin maxxansa. Sababa kanaaf jecha asirraa fudhachuu dandeettanii koomentii irratti nu barreessi jettanii namni na qastan namoota baay'eedha. Asirrattuyyuu hin jira waan ta'eef asirraa fudhadhaa isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiin kennarraa akkana fakkaata. Arabiyaa Majlisiin kun bootaan hin deemu waabeedha jechuudha. Sababa sanii jecha makiinaa gubbarratti feena jechuudha. Meeshaalee akkanaa kanneen makiinaa uummanni yaabbatu gubbarratti feene geessina jechuudha. Meeshaalee gurguddaa Ayisuusiin geessina gatiin isaallee baay'ee ol bahaa miti. Sababni isaa waan makiinaa uummanni yaabbatu irratti fe'amee deemuuf jecha gatiin isaallee isin hin miidhu jechuudha. Warri meeshaa akkanaa kanneen xixiqqaa akkanaa kanneen jettanii gatiin isaallee isin irratti ol hin bahu. Akkana fakkaataa namni barbaadan jedha maatii keessan sapiraayizii godha. Irraa gammaddanii du'aa argattan isiniin jedha. Akkana fakkaataa waan ta'eef asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti horaa bulaa geebanaa.